تدعو بالآخرة آخرة إذا كانت أن آخرة سر رافض الأوان كان يوجدين آخرت وياك يا ما إن شاء الله يا ربك يجد هر أنت ننور كتامي هر أنت نهم ننر قبدان نور كتامي هر أنت نجمتك قبد دبوك قبد فرق قبدان نور كتامي هر أنت الدنيا كيس جرتان نور كتامي فقد ما أنت قادر إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أكنا جتانا كجافة وروني فرعون إسامي لني جنان يا الله سبحان الله فقد ما أنت قادر لني بر مرتس ومرتس إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جرو دنيا رن مرتسار تملي آخرار فوندن ديتو مرتس لني فرعون أمبر فرعون لو قطعن أرجلكم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى جريني بر قاف نبينا موسى دعمنا أنت رسول الله أتيرجم ربي تقاف جراني جرا والله لأقطعن أرجلكم وأيديكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى حركة كيس إسنشري ميلا كيس إسنشري والجل إسن فال سيدين فرعون حركة مرقايو إسنشري لك بتاع إسنشرا حركة مرقايو إسنشري لك بتاع إسنشرا جنان فقد ما أنت قادن يا أخي مرتسي وان في تجراني إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جرين الدنيا كان رنو مرتسار تمالي آخرت نتوس إنجي فتا فقد ما أنت قاد يا أخي مرتسي وان مرتسي خلاص ظالم الدنيا أنغو كبا ربنا أنغو كني رافي مجرم ربي أنغو كني في فقد ما أنت قاد وان مرتسي تغارو آخرة ولا رجنا جدانين جتشول إذن أتمال قوتا نمس ميدي سي زولومي أكمله سي چبسي سايكولوجي كي چبسي دنيا دا سي چبس فقد ما أنت قاد حبيبي وان فيتنا قول دوركت وقاكي يارون نقبدا أكا فيتنا قول أكا قارو إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أتجرين الدنيا تمالي آخرة سرافة رجلين إذن قوياك يا مادا قويا نمني قوتو ولي كبه حسابا فولي كبامو خيري إساء الرافوداني سيكن ننجر سبحان الله فأنت ثلاثة بين اختيار واسدي في التبيك نما سميدي آخرت الليلات لا عن دنيا تنتفدو حق سر راقبوسان آخرت ناقبال توتتن قوياك يا مادا سبحان الله خيري إساء فوداني سيكن نني ماسيا إساء رافوداني سر كهانجران فأنت ثلاثة بين اختيار فقط سيقل يا مدبين فأنت ثلاثة بين اختيار واسدي لان كصدفة كم إني بيتا تكوفا رد الدنيا كنا كدتة إسرع أرجعوا لما فارت آخرت إسرع فرجوا شانسين صدفة أتي إساف إرترو أن تعفو عنه أمن ظلمك نما سميد سن إرترو في شانسين صدفة يودن دي سجد فأنت ثلاثة بين اختيار واسدين كنا كيسا كتات كم غوتاف مي كتات ما كم كنتاف نما سميد نما سيزولو نما سيجابس جيتشان سيجابس gochaan si cabse sobaan si cabse onnee kee si cabse kanneen sadiin keessa chaansii kam kennitaaf carraa ati kennituuf rabbi bira mee kam inni kanneen keessa duniyaa kadhattee irraa fudhattamu aakiratti ammoo achi keettee achi irraa fudhattamu irra isaa tartaa kana filannoo kee rabbi sii kenne keessaa subhaanallah filannoo rabbi sii kenne keessaa takkaa irra darbitee fi nama san jireenyi isaa tolu takkaa hu lakki anaaboo duniyaa sirran barbaadu aakiraadhaan kayrii guddaan qabu haguma qabdu sanu naa kenne ta khayri yoo jetteen illee filannoo rabbi sii kenn bar mirga harka kee kaayee rabbiin dachiisamii uume harka kee kana keessa kaayee aangoo miidhama keetiisan si harka kaayee rabbiin ani hin dandahu aboo ani hin dandahu atummaan godhadhu siin jedhe galmee ka katabu ana ka qaba sii qabu ana ka isa qaxxawu ana kallattii ati jetteen irra tartaafmu aakira irraa fudhattamu duniyaa kanarra irraa kafalattu subhaanallah yaa obboleessoo dubbiin jajjaba akka atamma humna baaftee ciqilee baaftee akkatti gannama qabdee akkana qabduu miti rabbi biratti aangoon akkasii miti rabbiin ija takkaan nama laala nama hunda rabbiin abbaa miidhame ilaala malee humna keetii fi daboo keetiif kijiba keessan ilaala izan wanti milkii si dhoorke keessaa duniyaa irratti galma ga'uu si dhoorke keessaa duniyaa kana irrattu ati miskiina qaxxa'uu fi miskiina dararu miskiina qaxxa'uu fi miskiina dararu miskiina qaxxa'uu fi miskiina dararu sii galee miskiina qaxxaate miskiina dararte zulmii guddaa yoo raawwatte nam tokko fakkeenyaaf haqa wayyoo sirraa qabaate aboo naa eeggadhu sii kennaa jechuunii fi na biraan qabdu jechuun garagara beeke siin kennu aniin kun waan kana karaa feeteen fudhu jechuufi aboo rakkoo akkanaattu na mudate waan akkanaa keessa jira naa eeggadhu itti qalbiin nama sanii boqonnaa si eega garuu siin kennu abadan waan kana osoo inni sirraa qabaachuu beeku
ati isaaf jettee osoo hin ta'in ufiif jettee dalaguu qabda. Namni wayii haqa osirraa qabaate osoo inni hin beekin fiddee itti kennuu qabda. Yoo ammoo inni sirraa qabaate aboo osoo inni hin beekin itti kennuu qabda jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wanni si dararee milkii irra gahuu si dhoorkee kallattii karaa si kukkutee jireenya kee bultiidhaan si diigee jireenyaan si diigee jechaan si diigee gochaan si diigee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa zulmii ati dalaydeef. Zulmii ati dalaydeef waa'ee zulmii kanarra gadaa nabiyyanaa Suleymaan alayhi salaam micayyoo takka ture ulfa turte micayyoon takka gadaa nabiyyanaa Suleymaan ulfa turte seenaa barachuun jireenya keessi bareecha akka ati zulmii irraa of qabdu si godha seenaa sahaabotaa fi nabiyyoota akkaataa isaan keessa dabran kana yoo laalte jabummaan kee zeeroo ta'ee si mul'ata jechuudha. Bakka ati nama miidhuu hin dandeessu. Gadaa nabiyyanaa Suleymaan alayhi salaam micayyoo takka ture. Micayyoon tun ulfa turte. Isma ilaa haadhihi alqissa dhageeffadhu seenaa kana muuziqaa dhageeffattaami kijibaaf amanamaa dhageeffatta waan adda addaa jechuudha. Waan silaa irraa har'aaf borutti illee faayidaa qabne jala taa'aa ooltaa bara. Waan osoo har'a dachiin tun sochootee faayidaa siin qabne atiin kun har'a duutee duniyaa kanarraa deemte waan rabbi biratti illee kiiloo siin qabne jala teessee laayikiif sheer godhaa ooltaa baratti. Galaba qoraan azaabaa taate nama azaaba seenu deeggartaa baratti. Qoraan azaabaa taatee bara. Subhaanallah namni tokko yoo khayrii illee dalaguu dadhabe nama khayrii dalagu facaasaa bara. Yooma ofiiyyuu dadhabe. Yooma ofiiyyuu waan san dadhabe hin facaasa nama khayrii dalagu kana bara. Ati ammoo khayrii teeti illee khayrii dhabde nama khayrii hin qabne walii oolta jechuudha. Izan gadaa nabiyyanaa Suleymaan alayhi salaam micayyoon takka ulfa turte. Abbaa manaa isii wajjin ulfa turte. Ollaa isii dhayxee burtukaana wayii nyaatte hayyama ollaa saniitiin malee burtukaanni kun ka ollaa saniiti. Mee ati rabbiin maal na godhe namni jettu dhageeffadhu seenaa kana. Ani rabbiin maal godhe rabbiin akkana na godhe. Ani rabbiin maal godhe ka jettu sirri dhageeffadhu. Isma ilaa haadhihi alqissa sirri dhageeffadhu si fayyada. Aniin kun rabbiin maal godhe. Rabbi ammoo maaliif akkana na godhe. Rabbi maaliif nama kore. Rabbi maa akkas na godhe. Ani maaluma balleesse sirri dhageeffadhu. Kana yoo dhageeffatte atu akkas hin jettu. Jecha an jedhu kana yoo dhageeffatte akka badii guddaa qabduuf barta waan ta'eef sirri dhageeffadhu. Izan micayyoon tuni burtukaana ollaa isii dhayxee nyaatte ilmoo ulfa garaa qabdi. Beeloyte burtukaana takkatti qofa nyaatte. Maal malee izni osoo warra gaafati warra ollaa kanaan an burtukaana keessa nyaachuu fedha osoo hin jedhin fuutee nyaatte beeloytee jechuudha. Namni ilmoo garaa qabuun beelaya nyaattee deebite. Guyyaa kaanii muddaa dheeraa booda ilmoon kun argame ilmoon kun guddate ilmoon kun nama saamichaan karaa irratti kaan ajjeesuudhaan kaan cafaquudhaan kaan saamuudhaan beekame jechuudha. Subhaanallah. Ilmoon isiin gaafa gara qabattee burtukaana namaa nyaatte sun nama miidhuudhaan sadarkaa tokkoffaa ta'e maatiillee dararan. Abbaan manaa aqlii qabu. Abbaan manaa beekumsa qabu rabbi si haa kennu faateen tokko tokkoon. Abbaa manaa aqlii qabu. Abbaa manaa sammuu diin islaamaatiin waa madaalu. Abbaa manaa karaa rabbiitiin waa laalu rabbi si haa badhaasu. Durriyyee shiishaa qofa irra naa kaa'e jechuu miti. Durriyyee halkanii guyyaa si zollomtuu miti. Abbaa manaa warqii rabbi harka kee haa kaa'u. Warqii diin islaamaa isa faaya rabbi si harka haa kaa'u. Argite ka rabbi sodaatu, ka rabbi sodaatu, ka jechaan rabbi sodaatu, gochaan rabbi sodaatu, ka simiidhuu keessan rabbi sodaatu rabbi harka kee haa kaa'u. Rabbiin dandahaadha bar. Inna Allaha alaa kulli shay'in qadiir. Dubartiin guutuun keessan abbaa manaa gaarii, abbaa manaa filatamaa rabbi filate rabbi harka keessan haa kaa'u. Haatiniif abbaan abaartee miti. Ka diin islaamaa kanaaf dantaan qabne miti. Nama diin islaamaa kanaaf waa hubatee si hubachiisu nama si obsu rabbi harka kee haa kaa'u. Yeroo amma wanni bultiin diigamuu baay'atteef waan akkasiitu dhabame. Rabbiin abbaa manaa warqii, abbaa manaa gaarii, abbaa manaa rabbi filate, abbaa manaa kalaamni isaa qur'aanaa, jechi isaa qur'aanaa, gochi isaa qur'aanaa, hujiin isaa qur'aanaa rabbi harka kee haa kaa'u. Siigale namni yoo diin islaamaa qabaate hiyyummaa keessallee rakkoo keessallee yoo jiraate sammuu ittiin waa hubatuu fi akkaataa itti jiraatu beeka hiyyummaa keessa taa'ee. Namni sammuun isaa diin islaamaa irraa bilisa ta'e diin islaamaa hin qabne bal'ina keessa taa'ee waa'ee dararaa haasaa jechuudha. Idan gara seenaatii yeroo deebinu abbaan manaa kun isii gaafate yaa haadha manaatii yaa kabajamtu yeroo ilmoo kana garaa qabdu zulmiin ati dalayde jira zulmii ati dalayde deem silaafuu mucaan keenya saamicha gadi ba'e ibaadaa rabbiillee dagatee nullee maqaa nu balleesse ilma jechuun rakkoodha ilma rakkataa yoo rabbi sii kenne wajji rakkatta beeta yoo ati zulmii dalayde ilma rakkataa rabbi sii kenne akka amma jabaa taatu miti ilmi rakkataan si rakkisa si darara maqaa si balleessa subhaanallah akka waan duutee si fakkeessa seenaa keellee
إذن يا هذا مناتي يا كبجمتو mucaan kun zulmii gadi ba'e nama miidhuudhaan sadarkaa qaba nama ajjeesuudhaan sadarkaa qaba mee yeroo isa garaa qabdu zulmii ati dalayde jira takka miidhaa dalayde ho'i yaadadhu mee rabbi jedheen maal jetteen ree haati manaallee tasammuu qabdu ka haadha manaa chokolaataa osoo hin ta'in warroonni dhiiraallee haadha manaa kabajamtu haadha manaa diin islaamaa faa rabbi harka keessa naa kaa'u maal jetteen ani burtukaana tokkocha nyaadhe jettee ollaa dhaqee hayyama ollaatii malee burtukaana nyaadhe yoo burtukaana saniif rabbi nu qaxxaa jiraatin beeku jennaan amshi deemiiti warra jelaa nyaatte san hayyama gaafadhu jedhee mucaan kun nuu qajeela sii galee mucaan kun nuu qajeela suuf sirri dhageeffadhu akkaataa diin islaamaa ija diin islaamaa waa ittiin ilaaltu dhageeffadhu ka ati amma waa dhibba tokko uumtee waa dhibba sanuu beekuu hin dandeenye mucaan kun nuu qajeela deem burtukaana san hayyama gaafadhu mee jedheen Ezan deemtee haati manaatun ollaa dhaytee yaa aboo ani burtukaana keessa yeroo ilmoo garaa qabu hayyama keessaniin malee nyaadheerra naa taraa jennaan rabbiif jecha sii dhiifne deem jedhaniin achiin qajeelee masjiida gale jedha mucaan mucaan sun mucaa deebi'ee kitaaba mujallada meeqa itti kaa'uu fi kitaaba diin islaamaatiif dhaabatee wardiyyaa diin islaamaa osoo ta'u du'e jedhan subhaanallah mee ati yoo ija kanaan laaltu amma aniin kun rabbi biraa maal balleesse wanta burtukaana takkatti nyaatteef rabbi haga qaxxee nama laal hayti namaa waan jaba haqa namaa jechuun zulmii jechuun waan jaba burtukaana takkatti ollaa dhayxee nyaatteef rabbi ilma isii mokkore burtukaanuma takkatti isii ollaa dhayxee nyaatte subhaanallah burtukaana takka tuffaa takka waan ati kiiloo irra keettee beekuu hin dandeenye waan ati inumaayyuu wanni kun waan kanaan jenne rabbiin burtukaana takkatti nyaatteef rabbiin ilma isii zaalima godhe jechuudha idan maasiyaan atamma dalaydu guutuun wanni atama dalaydu guutuun isaaf ilmaa intalaan akkasii deebu beeki guutuun kee ilmaa inta yoo masiinilleen deebinta ilma jallataa rabbi sirraa baasa ilma baniin aadam gurra isa qabattu yaa abo rabbi sodaadha yaa rabbi nurraa fuudhi ka jedhan rabbi si kenna zulmii dalaguun kee miidhaa dalaguun kee ati dhaloota keetiif jireenya kee qofa irratti balaashaa jiraachuu kee barachuu qabda guutuun kee diin islaamaati koottu baradhu seenaa diin islaamaa baradhu koottu waa hunda hubatta namni nama miidhe akkam ta'ee keessa argita gallaaltee jireenni kiyyoo akkami maaliif qabamee keessa of argita ani yoo rabbi maaliif nama qoree keessa of argita yoo hiyoomadhe yoo rakkadhe akkamitti keessaa bahaa of argita warroonni dhiiraallee dubartii warqii rabbi harka keessa naa kaa'u dubartii warqii dubartii rabbi harka keessa naa kaa'u maaliifi dubartii obsituu dubartii gorsituu dubartii dhoksituu yoo duubaa qabaatte jireenya keettu si ifa yoo dubartii fattaala dubartii kijibduu dubartii rakkoo mana keessaa qabaatte ni rakkata warqii rabbi harka keessan haa kaa'u warri dhiiraa dubartii warqii ta diin islaamaatii waa madaaltu ta haqa keessi duuba tiisitu ta kabajaa keessi eeydu ta gurra keessi eeydu ta dhugaansi jaalattu ta dhugaansiif cinqamtu ta ilmaan keessiif guddiftu ta sillee si guddiftu ta sillee si mul'iftu ta faanti ta'e irra dhaabattee barakaan rabbii si seenu rabbi sitti haa qabu warri dhiiraallee rabbiin isinitti haa qabu dandahaadha hunda keessan rabbiin warra dhiiraallee dubartii warqii ta diin islaamaa faa rabbiin isinitti haa qabu izan dubartiin diin islaamaan qabaanne haqa kee eeguu hin dandeessu jechaan si eeggachuu hin dandeessu safuu eeggachuu hin dandeessu gocha eeggachuu hin dandeessu waan kamuu irraa bilisa qalbiin isii wanni dalaydu guutuu isii bira halaala wanni dalaydu isii biratti halaala dubartii haraama dalaydu dubartii halkanii guyyaa keessa kayrii sammuun isii yaanne ka aboo wanni kun maasiyaadhaa irraa dhaabadhoo jedhaniini anas samis si dhahee anatu akkas si godhee deemi jedhu rabbiin isinirraa haa qabu dubartii akkasii dubartii abaaramte amma dubartii abbaafaate abaarte jira bar aboo intalatii nu rakkifte mana keessatti rakkadhu bakka geetti waan rakkoo malee hin dalaginta jedhaniintu jira bar ta abbaafaati biyya abaarte manuma keessa duruma manuma keessatti aboo rabbi biyya kanaa si haa baasu soorachuu hin dandeenyu jedhaniini bar biyya kana yoo waliin teenne mana kana yoo waliin teenne si hin dandeenyu rabbiin biyyuma kanaa si haa baasu ta'edhaniintu jira isii yoo kaatee biyya namaa deemte qullaa deemti karaa irrallee uffanni isiin tolu gochi isiin tolu haasonni isiin tolu li'annahu abaarsa namni hundeen abaarsa qabdu abaarsarra deemti qacceen duubarraa abaaramte qacceen duubarraa waa itti guduunfan biyya namaallee yoo itti mataa nama nyaatti gorsan gorsii itti gadi dhaabatu diin islaamaa sammuun bu'u waan ofii barbaadde daladii jechuudha ilmoon biyyarraa abaaramtee baate dubartii abaaramte rabbi isinirraa haa qabu yaa dhiira fitnaan dubartii kun bada yoo dogongoraan dubartii haatiniif abbaan abaarte harka kee buute rabbiin dhuguma si jibba wallaahi ladhiib mokkorti dhuguma si mokkoriira rabbiin dubartii haatiniif abbaan deem jetteen homaa karaa ati baate hunda hidhe jettiin haatiniif abbaan hidhe kayrii guutuu sirra ila bakka ati dhaabatte balaa malee kayriin argatin karaan ati baate haa cufatu sii galee haa cufatu karaan hundi
wanni ati haasoftuuf jechi kee guutuun haa ajaa'u nama biratti sii galee ila ta akkasiisu amma dubartiin akkasiisuni yoo beekamtiillee argatte hammeenya dalagaa gocha meeqa dalagaa safuu meeqa dalagaa chokolaataa warra ibiddaaf qophaa'e warra qoraan ibiddaatiif qophaa'e guddisa nama akkasiisan bar wayta jahannam seenan rabbiin jannata yeroo nama seessun nama 1,000 fide nama 999 ibidda oofe tokko qofa warra jannataa godha jedhan ammas nama 1,000 fida rabbii subhaanallah nam 999 jahannam seen nama 999 ka guyyaa qiyaamaa jahannam seenuu follows godhee sooratu faa bar laayikii si godhee si jabeessaa bar hammeenya irra si jabeessaa bar obboleessi si jaalatu obboleessi dhugaan si jaalatu hammeenya irra sin qarqaaru bar namni diin islaamaa qabu hammeenya irra waliin qarqaaru bar jabaad nama meeqa argine ka akkas jettaniin jabaadhu bakka geetta mataa ol qabadhu maalirra mataa ol qabatan mataa ol qabadhu deemi bar akkana jedha warra ibidda waliin seenu bar yaa waylataa lam attakhidh fulaanan kaliilaa kama jechuuf teessu guyyaa qiyaamaa yaa rabbi nama kana osoo hiriyyaa godhachuu baadhe silaa ibidda kana jabaadhu itti fufi abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu abbaan fedhe akka fedhetti haa deemu ati itti fufi hojii kee jedhanii bar jala deemanii osoo gurri keenna dhaga'u dubartii balleessan jechuudha osoo ija keenna arginu wanna namni kun dalagu hammeenya nama kanaa osoo lafarrattuu arginu nahnu nataxakkumu alayka bimaa dahara lana waan nuu mul'atee si murteessina nuti keessa keen beeynu itti fufi jecha namaatiif bakka hin kennin gocha namaatiif bakka hin kennin itti jabaadhu waan itti jirtu kana itti fufi itti dhiibanii barduuba amma namni kun si jaalate wallahi irra badaan nama ibidda si naqaa jiru nama san nama hammeenya yeroo ati jira obboleettiiti gocha ati itti jirtu kun sirriidhaa miti namummaa keetiifillee jireenya keetiifillee osoo jiru sii booha mee kootu as deebi diin islaamaatii uf laali uffannaa kee bareechi jecha kee bareechi ilaalcha kee bareechi namni akkas jedhuun hin jiru bara allahu akbar la hawla walaa quwwata illaa billahi al-aliyyil azim wallahi haalli amma keessa jirru kun haala ulfaataa fi haala baay'ee yaachisaa ta'e jechuudha nam dhiiraa tokkollee yoo hammeenya dalagaa jiraat itti muddi aboo si wajjiin jirra si wajjiin azaaba seenna jechuu bar si wajji azaaba seenna waan feete godhu izan wanti jireenya kee miidhee yeroo baay'ee jireenya kee axxalee jireenya kee rakkisee karaa milkii bahuu si dhoorku keessa adhul miidhaa ati nama miitu jechuudha walii galatti miidhaa ati miituu fi maasiyaa ati gadhoofachuu dhabdee diin islaamaa irra akka feete taphattu jechuudha rabbiin nama milkaa'u nu haa taasisu nu hundaa wallahi nama milkaa'u rabbi isin haa taasisu aboo diin islaamaatiin qoma keessa rabbi haa guutu namni yoo diin islaamaa kana qabaate yoo qur'aana kanarra gallaalee waa arge yoo hadiisa rasuula alayhi salaatu wassalaam achi ilaalee xiinxalle akkaataa itti waa namaan jedhullee itti ulfaata jechi namaan jedhullee itti ulfaata rabbiin diin islaamaa qoma keessan kanarra haa dhaabu wanni ani isinii kadhoo jiraate qoma keessan diin islaamaa haa guutu nama gochaa fi jechaan diin islaamaatiin waa madaalu rabbi isin haa taasisu yeroo kamuu nama qur'aana jala deemu nama hadiisa jala deemu rabbi isin haa taasisu nu hunda keenna iimaana dhabutu sadarkaa kana nu fide iimaana dhabutu nama arrabsuun nu geesse iimaana dhabutu nama miidhuun nu geesse iimaana dhabu ibaadaa rabbii irraa nu fageesse rabbiin iimaana dhiigaan makaa isinii haa kennu tokko tokko keessanii bi'iznillaahi ta'aala iimaana dhiigaan makaa argitanii kayoo dubbatte dubbiin tee fudhatamu kayoo dalayde rabbi sirraa jaalatu iimaana akkasi rabbi sii haa kennu kayoo yaa rabbi jedhette rabbi sirraa qeebalu iimaana bareedu fudhatama qabu rabbiin sii haa kennu aboo ibidda jahannam irraa rabbiin nu hunda haa bitu bara kana keessa bara osoo hin ta'in nama zabana kanaa irraa rabbiin nu haa eegu nama hammeenya malee waan biraan dalayne subhaanallah nama maasiyaa hanga xurii keeshaa tanatti hin laalu nama du'a daggate nama jireenya qofaaf kaayyeeffatee ka'e nama yoo waa namaan jedhe hanga kanatti hin laalle khalaas qalbiin isaa zeeroo ta'e diin islaamaa irraa zeeroo iimaana irraa zeeroo sii gale saayikolojiin isaa zeeroo haasawni isaa zeeroo yoo haasawu qalbii malee waan takka waan rabbii isa fuuldura dhufu fakkeessaa malee yoo sadaqate fakkeessa yoo dubbate fakkeessa aboo rabbii wallaahi warra fakkeessuu miti warra isa amanee milkaa'u rabbi isin haa taasisu tokko tokko keessanii kadhadhaa du'aayi baatiin kun baatii ramadaanaati baatiin kun baatii khayriiti isinii gale baatiin kun baatii khayriiti baatiin kun baatii khayriiti baatii namni waan isa keessa kadhate rabbi biraa ittiin milkaa'u baatii isa keessa rabbi yoo gaafatte waan gaafatte rabbi biraa itti argattu baatii isa keessa rakkoo qabdu yoo rabbi himatte rabbi rakkoo keessii furu
باتي زكيسا يا الله يوجد ربي وانسى أوات باتي زكيسا جنة يوكا ربي جهنم يودا برس جنة سي جيجيو باتي كان كيسا ربي